duree jiru walii wajjin baranna. Ergaa Phexros sadarkaa wajjin barannu guyyaa kana sadan jechaadha. Duratti illee kadhannee irra ammas mee irra deebinee kadhanna walii wajjin immoo Waaqayyo gidduu keenyatti hin jira. Kootu argame jennee isa waamu nurra hin jiraatu inni asuma jira. Galanni isaaf haa ta'u. As jira. Maaliifii namoota yookiin sadii taatanii maqaa kiyyaan bakka wal geessanitti nan argama. Waan ta'eef inni mootii isaa namaa waan ta'eef as jira gooftaan jechuudha. Ameen. Jiraachuu qofa osoo hin ta'in gooftaan immoo nu barsiisuu barbaada. Yaa gooftaa mee ati nu barsiisi jennee isa kadhachuun illee hin barbaachisu. Nu barsiisuu barbaada waan ta'eef. As jiraachuun isaa nu barbaadeeti. Waan biraa laaluu gooftaan jechuu keenya hin jiru. Numa barbaada. Itti dubbachuu barbaada, nu barsiisuu barbaada. Karaaf akeeka isaa akka beeknu barbaada. Kanaaf jaalala isaatiin nu barsiisu. Maal isa kadhannaa akka si dhaga'u na gargaari jennee kadhanna. Yeroo ati barsiistu, yeroo ati natti dubbattu, ani immoo si dhaga'uu akka hin danda'u ati na gargaari. Jennee kadhanna ayyaana gooftaa kana Waaqayyoon dhaga'u gargaarsa Waaqayyoo barbaada waan ta'eef. Namni tokko gidduu keenya dhaabatee yeroo dubbatu namni kun hundi yaada Waaqayyoo dhaga'uu kan danda'u yoo Waaqayyoon gargaare qofaadha. Ani waan qophaa'eef waan isin barsiisuuf jiru waan an barreessuuf illee hin ta'u gooftaan nu gargaaruutu nu barbaachisa jechaadha. Akka isa dhageenyu yaada isaa jala yaada isaa bira akka hin dabarre akka gooftaan nu gargaaru ayyaanni isaa nu barbaachisa. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni guddinni siif haa ta'u. Maqaan kee ololaa jechuudha. Galgala kan haala kanaan miila kee jalatti walitti qabamuu kan dandeenye ayyaana kee irraa araara kee irraa waan ta'eef guddisnee si galateeffanna. Yaa Waaqayyo gooftaa nu barsiisuuf fedhaaf jaalala kee akka ta'e hin beeknu yeroo kanatti yeroo ati nutti dubbattu yeroo ati nu barsiistu yaa Waaqayyo akkaataa nu fayyadu si dhaga'uu akka dandeenyu ati nu gargaari. Yaada kee hubachuu akka dandeenyu karaa humna kee karaa ayyaana kee karaa hafuura qulqulluutiin tokkoon keenya akka nu gargaaru maqaa Yesuusiin si kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa hanqinni keenya dadhabbiin keenya hubannaa dhabuun keenya yaada kee akka nu banne gufuu akka nutti hin taane yaa gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ameen. Ana akka na gargaartu sin kadhadha. Ameen. Yaa Waaqayyo obboloota koo kana hunda isaanii ati akka gargaartu sin kadhadha. Ameen. Ayyaanni kee gidduu keenyatti haa deddeebi'u. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa sagantaa keenya dhimmarraa jalqabee kan itti fufu hundumaa akka keetti dabarsinee sitti kennee ameen. Tokkoon keenya yaa Waaqayyo gammachuudhaan miila kee jala teenyee sirraa dhaga'uu akka dandeenyu haalota hundaayyuu ati akka to'attu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Ameen. Gooftaa Yesuus iddoo kanatti argamuu warri qabaatan hundi isaanii gargaarsi kee isaaniif ta'ee argamuu akka danda'an maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Ameen. Waan dhageecheef si galateeffanna. Ameen. Maqaa jaalatamaa Yesuus Kiristoosiin. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Egaa barumsi walii wajjin hin barannu. Mata dureen isaa maal inni jedhayu? Jireenya waamichaaf ta'u. Yaa waamicha beeytanii karaa adda addaatiin waamichi nu ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf jira waamamtanii beeytanii jira. Waamamtanii beeytan miti. Boollee ga'e jedhanii ni waamamu. Kopi adda addaati irratti ga'ee jedhamee waamamu. Waan ani jedhe kana si hiikaa jirti. Waan nu jiru ofirraa illee moobaayilii kan booda sagalee kan dhageessisu. Eessallee yoo bilbilan jechuudha. Federaalaallee yoo bilbilan. Inni agarsiisa. Tole? Karena wamin injira aja.
waamichi immoo haala ittiin gara waamichaa sana dhaqanii hin murteessa. Fakkeenyaaf namni yoo cidha waamame hafuurri isaan adda hafuura cidhaa adda. Uffannaan isaatiillee uffata cidhaa adda. Cidha waamamee gaabii uffatee dachaasee asirratti irra godhatee hin adeemu yookiin immoo iyyuu naxalaa garagalchanii hin deeman. Kana gaafa gara cidhaa deeman akkasitti hin deemama. Uffata gurraacha uffatanii naxalaa garagalchanii uffatanii hin deeman. Achillee erga ga'anii booda mataa qabatanii hin booda. Hin faarsan malee. Warra biyya lafa hawwatan immoo yoo hin sirban malee jechaadha. Cidha dhaqee mataa qabatee yoo boo'e bakka namichi kun fayyaa hin qabu jedhama. Dhukkubsatee jira mana yaalaa geessuu qaba jedhama. Booda akkami jedhamee namni immoo yoo waamame uffata cidhaa uffatee hin dhaqu. Hafuurri isaatillee immoo iyyuu hafuura gammachuu miti gaafate jechaadha. Gadda malee. Naa boo'icha dhaqee gammachuudhaan faarsuu hin danda'u yookiin immoo iyyuu sirbuu hin danda'u. Akkas godhe taanaan namichi fayyaa hin qabu jedhama. Kun waan agarsiisaa waamichi haala namaa hin murteessa jechaadha. Egaa jireenya waamichaaf ta'u mata dureen keenya nuti warra waamameedha. Waaqayyoon nu waamee jira. Waamicha saniif immoo owwaannee karaarra jirra. Karaarra jirra. Eenyutu nu waame? Waaqayyo nu waamee jira. Gooftaan nu waamee jira. Biyya lafaa keessaa nu waamee jira. Cubbuu keessaa nu waamee jira. Dukkana keessaa nu waamee jira. Owwaannee jirra. Karaa qabannee jirra. Egaa jireenyi keenya waamicha keenya kana wajjin kan deemu ta'uu qabaata. Waamicha kanaaf kan ta'uu qabaata. Akkuma isin jedhe kitaabni nuti irraa barannu ergaa Phexros jalqabaati irraa ergaa Phexros jalqabaa kana yoo ilaaltani namoonni kitaabni kun barreeffameef amantoota akka keenyaa kana. Yesuus amanne irraa miti reen? Amanne miti? Qulqulloofne irraa miti? Jireenya bara baraa argannee miti? Warra akkanaa kanaaf barreeffame. Warra amanan kanaaf barreeffame. Amananii sababa amanuu isaaniitiin garuu ari'atamanii warra biyyaa baafamanii biyyoota gara garaa keessa bittinnaa'anii jiranidha. Kitaaba kan filamu. Afaan Oromoo. Hin qabdu kitaaba jechuudha. Jira qaba. Afaan Amaaraan dubbisee hin qaba. እሺ ጨከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀጶዶቅያ በኢሲያ በቢታንያ ለተበተኑ መጻተኞች ስለተማዩ ላልተኒ akka waaqayyoon dursee beeketti hafuura qulqullaa'uudhaaf ajajamuudhaaf dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqulleeffamuudhaaf warra filatamanii sababa amantii isaaniitiin immoo ari'atamanii biyyaa baafamuuf jedha. Biyyi isaan keessa bittinnaa'anii jiran maqaan dhaabee jira. Phaanxoos, Galaatiyaa, Qaphadooqiyaa, Iisiyaa, Bitaaniyaa. Bittinnaa'anii biyya garaa garaa keessa
warra jiraatanii maal bittinaan sababa amantii isaanii irraa kan ka'e jibbamanii jecha waan biraa hojjetanii miti kan jibbaman yakka hojjetanii miti Yesuus amananiiti. Egaa biyya naannoo jireenya irraa buqqa'uun immoo haala mul'ataa akka ta'e amma samoora kana sirriitti nu banaa jiranitti fakkaata. Guyyaa guyyaatti namoota boo'an waan argaa jiru warra qe'ee qaban bultii kan qaban ijoollee kan qaban haala adda addaa keessa kan jiran maanguddooliin jiraachuutu mala dubartiin ulfaatu jiraachuu mala kan reefu deesse jiraachuutu mala namni dhukkubsate jiraachuu mala namoonni kun bultii isaanii irraa buqqaafamanii eessa jiraannaa maal nyaannaa akkam taanaa jedhanii warra yaadanii biyya lafaatiin jibbamuu isaanii irraa akka jedhan namoonni kun biyya lafaatiin jibbamanii jiran maaliif biyyi lafaa warra kan Kiristoos ta'an jaalachuu hin dandeessu waan ta'eef Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee yoo dubbatu biyya lafaa gaggeessanitti maaltu isinitti jira jedheera rakkina jira jedhame makaraan labbaachuu jedhame biyyi lafaa na jaalatee jira yoo ta'e isinillee hin jaalata ana jibbee jira yoo ta'e immoo isin jaalachuu hin danda'u jedhe kanaaf biyya lafaatiin jibbamanii jiranii Waaqayyoon immoo warra jaalatamanii warra biyya lafaatiin jibbamuu jechuun amaruma kiristaanummaati waan addaa wayitiin biyyi lafaa Waaqayyoo wajjin lola waan qabduuf warra kan Waaqayyoo ta'an jaallachuu hin dandeessu. Obsa qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf Gooftaan keenya illee yeroo dubbatu maal jedhee jira ummatoota hunda biratti sababa maqaa kootiif jaalatamtoota taatu jedhe. Miti. Maal jedhe? Akkasii miti sila simee በአሕዛብ ሁሉ ምን ይሆናችሁ የተጠላችሁ ወረ ጅበመን ታቱ ilmaayu yeroo tokko yeroo dubbatu namni isin ajjeesu akka waan Waaqayyoon tajaajilu yeroo inni itti flakkaa'u hin baay'e. Warra Waaqayyoon jaalataman ajjeesaa maal jedhee yaada? Waaqayyoon tajaajila jedhee yaada. Warra kanaa hin baay'e. Egaa namoonni kitaabni kun barreeffamee fi akkaataa jecha kanaatiin ari'amuu fi jibbamuu warra isaan irra ga'eedha. Waaqayyo warra filatamanidha, warra Waaqayyo beekamanidha, warra Waaqayyo jaallatamanidha, warra fo'amanidha, biyya lafaatiin immoo warra jibbamanidha. Egaa akkuma isin jedhe namoonni kun qe'ee isaaniitti irraa buqqaafamanii biyya ormaa keessa jiranii haala rakkisaa keessa jiranii garuu akkaataan isaan itti jiraachuu qaban bakkuma sanitti jechaadha bakkuma ari'amanii jiran sanittu jireenya waamichaaf ta'u jiraachuun isaan irraa eegama ture. Haalli isaan keessa jiran gaarii miti. Agartanii haalli isaan keessa jiran gaarii miti. Amma har'a waan nyaatan yoo argatan boroo maal nyaanna laata akkam taana laata warra jedhanii warra yaada. Akkam boora ijoollee keenya akkamitti guddisanii warra yaada. Garuu immoo Waaqayyo warra waamamanii haalli mijataa yoo ta'u dhabaatillee jireenyi isaanii jireenya waamicha samiirraa isaaniif ta'e sanii wajjin kan deemu ta'udha. Malaala. Namoonni akkanaa kun namoonni biyya qe'ee isaaniitti irraa buqqaafamanii haala mijoofne keessa jiraataniyyuu jireenya waamichaaf maluu fi jiraachuun isaan irraa eegame ta'e warri mana isaanii keessa jiraatan haa xiqqaatu haa guddatu jireenya mataa isaanii warri jiraatan warri akka keenyaa kun immoo waamicha
sani jireenya wal jiraachuu caalsee nurraa eegama. Sirriitti olii galaa laata? Jara sani irraa eegama erga ta'e nurraa hoo caalatti. Isaan kan wal nu fakkeessu jira. Maaliif waamamuun keenya wal nu fakkeessu? Filatamuun keenya wal nu fakkeessu. Akka isaanitti amma keenya nyara buqqaanii warra jiraatan yoo ta'u dhawaannee illee waamamnee jira samii irraa gooftaan nu waamee jira waaqayyoon nu waamee jira. Jireenya waamicha saniif ta'u jiraachuu isa. Kitaabicha yeroo dubbatu waa'ee namootaa እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሙ dursanii waaqayyoon kan beekan afura qulqulluutiin mooytuu qulqulleeffamuudhaan ajajamuudhaan dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqulleeffamuudhaan warra filataman ija waaqayyootiin innaa laalaman warra filatamanidha. Biyyi lafaa isaan yoo dubbitellee ija waaqayyootiin innaa laalaman warra filatamanidha. Egaa ergaan kun yeroo isaaniif barreeffamu haala hin taane san keessatti yeroo jiraatanillee waamicha saniif dursa kennanii isaaf jiraachuu akka qaban isaan yaadachiisu jechaadha. Amma kanatti haasa'anii akkamitti waamicha kanaaf jiraachuu dandeenya yaada jedhu kaasee raawwanne qabxilee tokko tokko kaasnee hojii ilaaluu yaala. Akkamitti jiraachuu dandeenya? Inni tokkoffaan abdicha jiraata. Let us follow. Let us follow. Nama kita apa rumah lagi nu, rumah lagi. Boleh kan? Tadi rumah lagi nanti. Kita bicara mana? Ini kerja lagi, ada yang kerja lagi. Ya, kalau kamu ini nama boqonnaa tokko lakkoofsa 3 agartanii boqonnaa tokko lakkoofsa 3 agartanii akkasumas immoo boqonnaa maal lakkoofsa 13 Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'a. Mela kau sudah saya demo, asma ratica. Kanaf mudhi ada kesini jadi fata. Warra kawanta. Abdi kesan gutumat ayana isa yero Yesus Kristus mulai di sini tuh birra kaata. ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በበጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። Keessattuu lakkoofsa 13 deebi'ee wachaati adubbisu. Kanaaf mudhii yaada keessanii maal godhaa? Jabeeffadhaa. Mudhii jabeeffachuun beektanii? Mudhii yaada keessanii maal godhaa? Jabeeffadhaa. Maal ta'uuf? Warra of qaban ta'a. Abdii keessan
guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Abdii keessan yoom irra kaa'adha? Maal irra kaa'adha? Mudhii keessan irra addaati. Abdii keessan immoo ayyaana gaafa Yesuus dhufu argattan irra kaawwadha. Maal hojii qortamsa seerartanii? Namoonni kun maal keessa akka jiran, eessa akka jiran hubadha. Namoota kanaan kan jechaa jiru. Akka ammaatti yoo ilaalan warra abdii hin qabneedha. Namoonni kun jecha warra gatamaniidha. Isaan kanaan garuu maal jedhaa? Abdii keessan ayyaana gaafa Yesuus mul'atu argachuuf jirtanirra kaawwadha. Abdichaaf jiraachuu inni? Abdichaaf jiraachuu. Abdii jechuun waan har'a dhufee akka keenya gala jechuun miti. Kan boru dhufu, kan boru argatu jecha. Amantoonni jiraachuun kan isaan irra jiraatu abdii isaaniif kenname sanirra yaada isaanii kaawwachuudhaan. Har'a kan ta'uun, har'a kan mul'atuun jiraachuun hin danda'amu. Abdii gara fuulduraa dhufu. Abdii godhachuudhaan jiraachuu ta'a malee. Kanaaf abdii keenya ayyaana gaafa gooftaan keenya dhufu argannu irra kaawwachuun irra jiraata. Kun gara fuulduraatti waan ta'udha. Abdiin keenya guutuu kan ta'u gaafa Yesuus Kiristoos dhufe. Amma waa argannee jirraa, waa dadhabnee jirraa, waa nuu galee jiraa, waa qabanneera, waa nuu ifee jira. Haa ta'u malee abdiin keenya guutuu kan ta'u gaafa Yesuus Kiristoos dhufu. Waa'ee abdii kanaa ilaalchisee kitaaba kanarratti waan baay'ee ta'e. Fakkeenya yoo ilaaltanii asuma irratti jechaan amma boqonnaa lakkoofsa sadii aga shaniitti yoo ilaaltanii waa'ee abdii kanaa jechoon tokko ibseera. Fakkeenyaaf Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannu haaraa godhee jiraachisa. Abdii isa akkamii jira? Isa akkamii? Isa jiraataa amma jala sararaan jiraataa hiyaa'u abdii jiraataa. Abdiin kun abdii amma duratti lakkoofsa sadii irratti abdii keessan ayyaana gaafa Yesuus Kiristoos mul'atu irra kaawwadhaa kan jedhamu isuma sana jechaadha. Waan biraatti deema kan dubbachaa jiru. Abdiin kun immoo abdii akkamii jedhaa? Abdii jiraataa. Abdiin banne abdii bara baraa jecha. Jiraataa jechuun jireenya wajjin wal qabata. Asirratti yoo ilaaltani abdii kana ibsuudhaaf ammallee lakkoofsa fuula ilaala. Maal jedha lakkoofsa fuulatti jalqaba irratti maal jedha fakkeenya? Waan maal ta'e? Waan hin banne. Waan hin banne. Waan hin banne jedhu. Waa'ee abdii kanaatti kan dubbachaa jiru waan hin banne. Abdiin kun abdii baduu miti jechuudha. Kan hin banne jechaadha. Itti aansee hoo? Waan turii hin qabne. Waan turii hin qabne. Waan gadi hin deebi'aan deemu. Waan gadi deebi'aa hin adeemu. የማይጠፋ የማያልፍ እድፈት የሌለበት የማይጠፋ የማያልፍ የተረጋገጠ ከንበን ከንደርብን amansiisaan moo kan ta'e abdiin kun amma abdii bira hin gabne waan akka hibboo wayiiti. Abdii amansiisaa ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል jedhama. Isa waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti
eegamee jira amansiisaadha jedha. Abdiin Yesuus Kiristoosiin amanuudhaan argamu abdii amansiisaadha. Abdii duwwaa jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos diingata mul'ata. Hinaaf karaa ta'aa jirru kun oduu duriitii miti. Dubbii Waaqayyoo amanamaadha malee. Haalli biyya lafaa kun darbaadha. Eebbi biyya lafaa irratti argannullee kan yerootii fi kan guutummaa hin qabnedha. Kanarra arganne gurbatu danda'a. Wanni harka keenya galee jiru borummoo nu dhiisee baqachuu danda'a. Bifa isaa jijjiirrachuu danda'a. Moofa'aa deemuu danda'a. Inni nu gatee yoo deemuu dhabaate iyyuu mummooyyuu gannee biraa deemu. Akkana. Wanni itti dhamaanee boonyee buunee baanee oduu kan argadhee jennee baay'ee hawwaa turre irratti kadhachaa turre. Daboofaa itti baasnee jechaadha akka nu godhatan. Arganne sun dubbisee deemuu danda'a gaafa tokko. Yookiin immoo oduu akkanatti ilaallu dullooma bakka. Kanumaa fi akkanatti nama mara daboo yaasee fa'aa jenna jechaadha. Oduu malaatu jechaadha. Nan qaba wanni jennu dubbisee deemuu danda'a. Oduu ija keenya ilaallu jechaadha akkasumas. Mobaayilii hattuu saamtuu haa jiru waan na jalaa fudhatanii yeroo baay'ee akka fakkeenyatti fayyadamee jira. Shaashamannee deemeetini guyyaan aduudha jaakeettii godhanne shawiziidha. Mobaayilii kiisii surree keessaa akkan godhanne kiisiin surree sun immoo gabaabaa ta'e moobaayilicha achi keessaa hin mul'atu. Naattuun harka fudhate jedheetiin harkatti qabadhe jechuudha. Akka hattuun harkaa fudhannee fi harkatti qabadhee gati baajaaji keessa seene. Baajaaji keessa seenee qarqara garanaatiin hin taa'ee garanaan namoonni lama na bira jiranii. Ani immoo shaantaa fi akkanatti miilarra godhadhee moobaayilii immoo akkanatti harkatti qabadhee deemaa jira jechuudha. Namoonni lama mootoraan hin dhufanii. Laalatu jira sila gurbaa mootora keessa baajaaji keessa seenuu ta'u maal gochaa jira jedhee ilaala. Kan duuba jiru sun dhufee moobaayilii anumaan kaa'atu. Akkana turuu laa jechuudha. Koora qabaatee faana bararu maal wanni amma harkaa qabnu biyya xiqqaadha. Kasan caalu argachuu hin danda'amu akkuma. Kan biyya lafaa kun dhugatee illee deemu dhugatee yoo deemu dhabaate boonni lubbuu gannee jiraatu. Hin darbachaa. Eegalee fakkeenyaaf itti dhamaanee wanni nu arganne bakka Kuasa ni jadi dulu mun nanda, yo kini moju nggak tere mun nanda, yo kini moju nuju gande berat dem hintu. Namun hintu ni jiram mas guys. Baca satu. Namun hintu ni jiram. Bak am raji yo tadi raja be raja ni hintu tu jiram tadi. Kerja baru. Kalau yang gaya itu pun tu. Gaafa dulu garuu markaaf dandee deemna mina jaalala. Aku udah berhenti deemna. Aku udah berhenti aja. Ya? Nda bettan teman saya ini lalu. Aku tacin mentan. Apa tacin? Aku tacin. Kontak pelik boleh dia munda deh. Aku wale kebanyakan dia menekisi nama nilai kamu kejar renju.
Galbata ujalee firoonni keenya nutti maruu hin danda'an yoo garaa nurraa agarra. Kan biyya lafaa kun kanuma yerooti. Yookiin isa iyyuu deema yookiin isa iyyuu biraa deema. Abdii samii sun gaafa inni jiraataadha. Kalian dokter. Dulloomne keessaan deemu yookiin nu gatee nu biraan deemu jiraataadha. Abdii akkamii? Abdii jiraata kan hin banne. Abdii akkanaadha. Abdii akkanaadha. Kalian dokter apa? Amen. Kana malee immoo abdiin kun abdii mudaa qabu fitsum. Abdii gadi deemaa hin deemneedha. Waan hin banne jedheet, waan xurii hin qabne jedheet, waan gadi deebi'aa hin adeemne. Fitsum guutuu kan ta'e jechuudha. Abdiin ayyaanni nuyi gaafa gooftaan keenya mul'atu argannu suni abdii guutuu ta'edha. Ilfat የሌለበት ጸጸትን የማያስከትል gaafa inni harka namaa galee ilaa kanumaa fi akkanatti dhama'e kan nama jechisiisne jechuudha. Duratti ni kaasee jedhama wanni biyya lafaa kanarratti nuti dhamaanee baanee buunee otoo hin argadhee jennee ergasii nuu ta'ee immoo ergaa argannee booda yoo laalu egaa jennecha haganumaa jennecha namni mana hin qabne otoo mana argadhee mana qabaatee mana ijaarratee jedhee bakka waa'ee buunee maal ta'e mana erga ijaarratee mana bareedaa isaa erga ijaarratee booda maal akka ta'u beektan otoo mana kana gurguree kan biraa ijaarratee ookii asii diigee achi dabaluu laatee. Maal jechuudha? Hanqina qabachaa. Waan fedhallee yoo ta'e hanqina qabachaa. Akkuma fedhe guutuu yoo jettanillee hanqina qabachaa. Abdiin sun garuu kan hanqina hin qabu. Kan bifni isaa jijjiiramaan deemu. Kan gatiin isaa gadi bu'aan deemu. Abdii akkamiiti? Abdii guutuudha. Rani kun xaraafata. Amen. Waa'ee abdii kana ilaalchisee nabiyyoonni durii bara kamiif yeroo akkamiin akka ta'u qorachaa turanii jedha. Isaan galee jechaadha hubatanii waa'ee abdii kanaa qorachaa turanii as warra laala lakkoofsa kudhan laala. Lakkoofsa kudhan tokko kana. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sanaa raajii dubbatan waa'ee abdii kanaa jechaadha. Ayyaana kan godhu waa'ee abdii kennamu dubbachaa jirudha. Raajonni waa'ee abdii kanaa raajaa turan suni maal akka godhan laala asirratti. Fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Waa'ee isaa kana qorachaa turanii itti aansee immoo isaan waa'ee dhiphina Kiristoosin argatu. Waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni agarsiisaa ture hin qoratanii jedha. Kun hawwii guddaadhaan yoom akkamitti ta'a jedhanii qorachaa turanii jedha. Eenyusaa? Raajonni waa'ee abdii kanaa dubbatan. Hawwii guddaan keessa isaaniitti uumamee ture. Isaan galee ture jecha. Akka isaan galee san nuugalee jiraa moo nuugalee hin jiru hin beeku malee. Kana malee immoo iyyuu ergamoon maleekonni iyyuu isa kana arguudhaaf hin hawwuu turanii jira. Achuma irratti ilaala agarsiisa kaati. Lakkoofsa 12 irratti yoo ilaaltani aduu bismee wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif otoo hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqa irraa ergameen
amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himan. Kanammoo ergamoonni waaqa irraa iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Ergamoonni waaqayyo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turanii jira. Ergamoonni jechuun maleekonni jira. Argaatanii waa'ee abdii kanaa maleekonni iyyuu beekuudhaa fi hawwii guddaa qabanii jira. Waa'ee abdii nuti karaa Kiristoos Yesuus Kiristoos arganne kana jira. Abdii kun abdii guutuu kan hanqina qabu. Raajonni duruu fi ergamoonni waaqayyoo illee arginu beeku hawwii guddaa akka warra taasisan. Abdiin Yesuus Kiristoos amanuudhaan argamu abdii hunda caalu. Kan gooftaa dhaabata. Kanaaf haala yeroo guyyaa guyyaatti nu mudatu abdii akkanaa kan akka hin ganne of eeggachuun barbaachisaadha. Abdichaaf jiraachuu keessanii abdichaaf gama biraatiin immoo abdiin kun abdii kan biyya lafaati miti kan samiiti. Isiniif samiitti isiniif eegameera. Lakkoofsa irratti dubbisneera. በሰማይ ለማይጠፋ ለማይበላሽ ለማይለወጥ ርስት እንደገና ወለደ። በሰማይ ከብያ ለፋ ካና ወጣይ አትክልት ዋቀዮ ለሞተ እናዋሙ አብዲ ብያ ለፋ ካና ወጣይ ከሰሜቲ ቤቻ ብያ ለፋ ካና ረቲ ዋን ወርዋችስ ዋቀዮ ኑፍ ከኒ ዋቀዮ ጅሬኛ ብያ ለፋ ካና ለለ ቢሱ ደንዳ ገሩ ካና ኑዋ ዋቀዮ kana buat. Kambi lafaa kanarratti ta'u dabalata. Waan miti. Dhageessanii? Dabalata. 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 Kambi lafaa kanarra buqqifamuu illee hin danda'amu. Amantoonni kun buqqifamanii jiran. Agartani dabalata reeku waan dichaa miti bakka waan dichaa miti ari'atamuu kan isaan dhaga'ee qe'ee isaaniitirraa maatii isaaniitirraa kan buqqifamaniif biyya sana keessatti waraanni waan galee miti akka amma biyya keenya keessa ta'aa jiru kana ta'eetii miti amantoota waan ta'aniif qofa jireenya isaaniitirraa kan buqqaafaman kan biyya lafaa kun dabalata. Abdiin karaa Kiristoosiin argamu garuu waan inni kan baduu miti, kan yerootii miti. Iji keenya abdii kana ta'uu qaba. Waa'ee jireenya biyya lafaa kan amma guddaa itti dhamaana. Guddaa itti dhamaana. Inni waa'ee wal bira qabnee yoo ilaalle abdii samiitti nu eegame san caalaa kan biyya lafaa kanaatti xiyyeeffannaa kennaa jira. Yo plan, sirriitti yoo plan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo iyyuu kadhannaa yeroo barsiisu yaadattanii dhiyeessanii yaa Waaqayyo isa afaan mootummaa afaan Amaariffaatiin kadhatan. Amaariffaan kadhatan. Amaariffaan abbaaታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዓመት ቀለባችንን ዛሬ ስጠን። Suara harap 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 jadi akhir witihan biar kabupaten tiar belum berkata ni boleh fakah Yesus Kristus dursati mootummaa waaqayyoo qajeelummaa barbaada. Kanaaf ija keessan eessarra
kan caalu sanirra kaawwadhaaf isaaf jiraadhaaf kan biyya lafaa kanarratti ta'u kan yerooti. Inni sun immoo iyyuu kan bara baraati. Inni sun kan mudaa hin qabne, kan hanqina hin qabne, kan asii kun kan jijjiiramu, kan badu, kan xuraa'u, kan bifa jijjiirratu. Isa kanatu jaalladha. Abdii kana jabeessanii qabaachuun dura jiraata. Yoo abdii kana jabeessanii qabaatanii kan yeroo kan bara baraa nama gachiisuu danda'a. Geessanii waan hin jedhu kun qaba. Wanti kan yeroo ta'e, wanti kan ammaa ta'e, wanti bifti isaa jijjiiramuu danda'u, wanti xuraa'uu danda'u, wanti baduu danda'u abdiin banne, abdii jiraata kan mudaa hin qabne nama gachiisuu danda'a. Nama gachiisuu danda'a. Gadda ta'uu danda'a. Gammachuullee ta'uu danda'a. Maal nama gachiisuu danda'a? Kan bara baraa, abdii bara baraa nama gachiisuu danda'a. Kanaaf waa'ee abdii kanaa sirriitti hubachuu dura jiraata. Isaan immoo jiraachuu dura jiraata. Phexros waa'ee abdii kanaa yeroo dubbatu ergaa isa lammaffaa irratti illee abdiin kun amansiisaa akka ta'e dubbata. የእሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና ብርታት አስታውቀናቸው። ኑይ ሂቦ ዮኪን ሼኮ ነሞን ዮኩን ማራቱ ሳለው ዱብኢኒ ሁናቢ ደቤሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሲን ሁበቺስኔ ኢሲን ቤትስኔ ራይት ዋይና የሩንፈቱ ኑይ ጋባ ተገሌ ጉዳራን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንተን ብለደ ኢሳ ሰደጋ ተገሌ ጅሩ ጋባ ቤብሰን ጋራ ሰነራቲ ጋራ ኡፍና ሰነራቲ ሰወጅን ቱሬ አቲ ቱሬ ኦዱረ ማገኘም ዲከሰንቲ ማጅሩ ኢጀ ከኛ አገሬቲ jala Petrus kanaaf immoo achi irratti yeroo dubbatu maal jedha akka namni ifa lafa dukkanaa keessatti of eeggannoo ifa lafa dukkanaa keessatti jiruuf taasifamu sana በጨለማ ስፍራ ለሚበራ መብራት ጥንቃቄ እንደሚደረግ እናንተም ለዚህ ቃል ተጠንቀቁ መልካም ታደርጋላችሁ akka ifa lama dukkanaa keessatti eeggannoo ifa lama dukkanaa keessatti yoo godhamuuf sanaatti isinis immoo jecha kanaaf of eeggannoo yoo gootan gaariidha. Lama dukkanaa keessatti ifa kamitti yaadattanii duraan baadiyyaatti guddatina kurraatii fayyadamu kurraatii miidhaan jiru lafa. Namni baasii ifa fayyadamaa soolaarii baadiyyaa keessatti duraan garuu kurraatii ture jechaadha. Kurraatii jechuun xaamuutti yookiin immoo akka xaamuu bobaa itti naqanii raawwatanitti eegas kirrii qaba illokkosanii bobaa jechaadha. Naa akka irraa yoo baatirii faas yoo jiraachuu baate yeroo dukkanaa alaabaa fuudhuun dirqama yoo ta'e waa barbaadu dirqama yoo ta'e isa qabatanii baatan jechaadha. Naa isa qabatanii yoo baatan bubbeen godha jechaadha. Bubbeen akkasii jalaa qaba. Apa tu kerana kita abdi kan akan tiba. Kita wahayu rawat ni abdi sih kan nampen argan tu akan ada cak semua sembar baca saya. Ibu teratmu. Dua pokoknya najualan. እግዚአብሔር ፍቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁ የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋል። ፈራ ዋቀዮ ራወተኒ አብዲ ሲርከን ነመሰና አርገቹ ከደንደሳ ጭሙል ሲመርባይ
Cimaan maal abdicha argachuudhaaf cimaa. Yeroo namee baay'ee xiqqaadha ganaa በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው የሚመጣ አይዘገይም። ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል። ወደኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም። እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለም። አብዲ ገና ቢራችሁ ነው ይላል። አብዲ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ይተማነራ አማን ነው ማለት አማን እሺ ለምን አማን ያከራራው በይራት የሆኑ እንደንታ ከሩይ ጋር አማን ተሰማ ጀተኔ ወንታ ያረቁ ጋር አማን ተሰማ ጋር ጎፍታ አማን ተሰማ ማጅት ነው ya ada abdi ya ani gafa takkan jadi apa ya gofta ani kono rara kali kita mana jira wah jiranya kayak kambiya haka ada Kira apa sih? Kira? Iya dan tidak juga. Mesti. Iya dan juga. Bukan hadis, balik. Dia ni orang nak ni balik. Wambi ya lah, iya dan tidak juga. Pas bakanan rapat lagi rumah ya. Takaran ni. Gapa Yesus aman tu? Wadan ini sawo jisende, wai jiran dia lah pakai. Hah? Kasih? Inorayu gapa manusia? Ati amanna? Kina yang utama nak saya na, wanya tu narga tu ina jamam tapi nama gapa jiran le, adjustan le adjust. Wan ni beri hata bakari jeru sendiri je le, betul? Kalau orang kali nama negara manusia le dia. Agar tadi, warga karena itu kita tadi aman nih yo jiratan, amma harawan sudah jirat. Kafe nih nama, Yesus ini aku jendela di kana man, kafe, firly aburan dah waka, nah hati le aburan deh, abban le aburan dah, ubres le aburan dah, kan luar gara juga, kan luar saya juga sudah ini le aburan dah, jendela man. Kancaru aman. Galan di bawah tanah apa? Mana kau suruh kalau tu buat dia buat ni, orang tu lebih sunnah mana? Lu kancaru agar rika, kancaru agar. Amma kita habis cuma aja lah. Isaya nak dah jauh jirat, kan gafas. Jirenya jadi seperti awak. Kuninut tu demi misal, bagai tadi. Kan gafas tu lah jirenya kayaknya tilan nesur. Nuti dikaca, dia apa? Ayero nuti budeca. Beda tu itu berapa? Abdica, kira. Jira ini karaga ni wami canggih tu, ya. Jira ini wami cang, tahu? Abdi sana, abdi samisan, abdi himban nisan ijratu. Asal ikan itu ijratu, wami cara pintar. Namni wamame, abdi wamame bisa ijratu. Sana pinjaran ni tahanan, abdi cakap ni tahanan, akak durati jendesan jecha, akak jalan kau jendesan. Ani wakai orang wawe jira, ani Kristen, ani Kristus tu kene jira jecha, akan lebih jelahat jiran ni tahanan, akka jirenya yeroo kanaati jiraanna taanaan sammuun keenya sirrii dalagaa hin jiru akka nama cidha waamamee uffata boo'ichaa uffatee deemee jecha yookiin immoo akka nama boo'ichaa dhaqqabe jedhamee uffata cidhaa uffatee deemee jecha waliin gibe abdii caaluuf waaqayyoon nu waamee jira.
Amen. Haleluya. Amen. Kan biraa wanni fedhamaan isaan abdii kana nu barsiise taanaan isuma dhiise. Ta'u wallaatoo olii qabu isuma dhiise. Abdii kana nu harkatti xiqqeessa taanaan isuma dhiise. Wanni biraa hojii jiru barbaada isuma dhiise bakka. Haftuu hin haftaa jedhanii jecha. Ini galee waan abdii kana nama gachiisu waan jireenya bara baraa nama gachiisu waan kamillee taara nagaatti jedhanii. Kan bukkaraama. Kanaaf kitaabatti maal jedhaa? Murtii keessan jabeeffadhaa. Abdii keessan ayyaana gaafa gooftaan mul'atu argatanii kaa'aa. Ameen. Ameen. Tokkoffaan kan lammaffaa. Pada saat ini kan ini. Ketuk beri jalan. Lammaffaa. Qulqullina jiraachuu. Qulqullina jiraachuu. Bakka disana manu. Abdichaaf jiraachuu inni irraa lammaffaan immoo qulqullina jiraachuu. Bola tokko lakkoofsa kudha afur haga kudha ja'a yoo laaltan lakkoofsa kudha afurii haga kudha ja'a yoo laaltan akka ijoollee abdoomanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucinaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caafata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isin qulqulloota ta'a jedhee jedha. Amalaat inni isin waame laabee jireenya waamichaaf ta'u jennee kasee jireenya waamichaaf ta'u. Inni isin waame qulqulluu akka ta'e isinis adeemsa keessan hundaanuu qulqulloota ta'a. Egaa qulqullina waamamne jecha. Yeroo waamamnu qulqullina waamamu. Inni waame qulqulluu akkuma ta'e. Waamichi keenya kun qulqullina barbaada. Namni waamicha kana owwaatee deebii laate jireenya biyya lafaa kana adda ta'e jiraachuun isarraa eegamachaa. Qulqullinna jechuun adda jechuudha. Adda jechuudha. Waaqayyoo qulqulluudha yeroo jedhu waaqayyoo waaqolii biroorraa adda jechuudha. Adda. Adda jechuun inni olaanaadha jechuudha gama tokko. Olaanaadha homaa wajjin wal bira qabamuu inni adda jechuudha. Gama biraatiin immoo inni cubbuudhaan walitti dhufeenya hin qabu. Qulqulluudha jechuudha. Qulqulluu. Adda. Egaa kitaabni qulqulluun jireenya adda ta'e akka jiraannu nu barsiisa. Maaliif? Inni nu waame adda waan ta'eef. Kan jedhu lakkoofsa kudha ja'a akkas jiraame. Inni caafata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera. Waaqayyoon yeroo nu waamu inni ani kanan isin waamu qulqulluu waanan ta'eef isinis adeemsa keessanii maal ta'a? Amma waaqni keenya adda miti. Adda moo akkuma waaqolii birooti? Adda moo addaan biyya rakkate? Eenyuun wal bira qabamu eenyuun illee fakkeeffamu waaqayyoon adda. Amma maal jedhaa? Ani adda waan ta'eef isinillee mootummaa jireenya keessan hundaanuu adeemsa keessan hundaanuu uummata keessa jiraatan kanarraa maal ta'a? Adda ta'aayii. Adda ta'a. Adda ta'a. Inni adda waan ta'eef. Waaqni keenya adda waan ta'eef warra waaqolii biraa waaqeffatan wajjin wal fakkaachuu hin dandeenyu jechuudha.
namni eenyu fakkaata yoo ta'u waaquma isaa fakkaata. Eenyu fakkaata? Waaquma isaa fakkaata. Nuyi waaqni keenya Kiristoos taanaan Kiristoos fakkaachuu irra jiraata jechuudha. Dhagaatani? Waaqni keenya Yesuus taanaan Yesuus immoo adda taanaan jullee immoo jireenyi keenya adeemsi keenya isa fakkaachuu qabaata jechuudha. Maal inni adda waan ta'eef? Jadi berarti Yesus Kristen, wan isaan jedhamanii fi Kiristoos waan fakkaatanii. Warra biyya alaatti isaan laalee barnu warra biyya lafaatti laalee raawwate adeemsi isaanii akkaataan isaanii Kiristoosin lama waan ta'eef isaan Kiristoos fakkaatanii jechuudha Kiristaan isaanii. Isaan laalanii akkaataa isaanii laalanii namoonni kun Kiristoosin lallabamu sana Kiristoosin bartoonni Yesuus lallaba isa fakkaatanii jechuudha Kiristaan isaanii. Nuu eenyu fakkaata? Eenyu fakkaata laata? Namni yoo lulaalu eenyutti fakkaata laata? Namni tokko tokko Kiristaan ta'uu isaa kan beekamu karaa kana qabatee dhufee karra kana seenu fakkaatee gargaaru. Idaa asii. Atillee beekuma jechaadha egaa jedhan jechaadha. Achitti beekamu jechaadha. Gabaa keessatti beekee ta'uu isaa beekamu jechaadha. Nama Kiristoos ta'uu isaa bakka biraatti hin beekamu, bakka daldalaatti hin beekamu, bakka hojiitti hin beekamu. Jechaadha. Beektummaan keenya kan sammataa qofaa miti. Achitti illee maal jedhamu? Beekuma. Achitti illee. Adda kaa jireenya keenya kanaan ala taanaa waamicha wajjin kan deemuutu waamicha hin ta'u jechuudha. Ulfinna isaatiif jedhamu ለእግዚአብሔር ክብር በቅድስና መኖር የሚያስፈልገን አንዱ ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ulfinna isaatiif gama biraatiin immoo jireenyi durii suni jireenya bara wallaalummaa bara doofummaa waan ta'eef asama lakkoofsa 14 irratti maal jedha laata? Bukan nama tu kau nak jualan tambah. Kita kalau seperti jualan, jadi sama tadi jual bistan, wah aja jual kisah datang. Akka jualan apa manita amale, kajella poni, isa bara gobumma kesari dukan lucina. Kajella poni kambara kami, ya? Kambara gobumma, kambara walala, kambara dofumma aja. Kantor jireenya itu bisa nih nama kana yaadachisaa jira. Dur Yesuus Kiristoos otoo argatiin jireenya jiraachaa ture jireenya bara wallaalummaa, jireenya bara doofummaa. Dukkana keessa namni jiraatu fakkaata. Dukkanatti fakkaata. Bakki inni ejjetu kanumatti fakkaata namni dukkana keessa jiru. Ofii immoo jibar boolla keessa jechuudha. Dhagaarra bahuu danda'a. Maaltu fakkaata? Karaatti fakkaata. Karaatti fakkaata. Akkasii yeroo dukkanaa deemtanii beektanii? Karaa isinitti fakkaatee dhaquu keessa seentanii beektanii? Kuftanii beektanii? Akkasuma akkasii yeroo tokko fa'aa bakka haala taa'ee fa'aa keessa seenuu dandeenya. Maal isinitti fakkaate? Karaa isinitti fakkaate jechaadha. Namni Yesuus hin qabaanne jireenyi inni keessa jiraatu jireenyi hin taane sunu sirriitti fakkaata. Maali? Dukkana keessa jira kaa. Dukkana keessa jira. Jireenyi dukkanaati. Warri ejjan dukkana keessa jira. Warri machaa'an dukkana keessa jira. Warri hatan eessa jiranii? Dukkana keessa jiran jecha. Sirriitti fakkaata bakka amma isaan. Kamara waan jiranitti fakkaata. Yeroo yoo hattu baatti yeroo hattu deemu. Yaa Waaqayyo na gargaari jechaa deema. Kasih kan marah kan jiraachaa. Waaqayyo illee immoo jijjiiraawwan masadee garuutti fakkaata jecha. Kasih sirriitti fakkaata. Kamu. Inni sun kan bara gowwummaati. Kan bara gowwummaati. Gabraatiin immoo jireenya gatii hin qabneedha. Lakkoofsa 13 ilaalaa. 13 irratti maal jedha? Boqonnuma tokko 13 irratti yoo ilaaltani
akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee baafne sanaa waa'ee baafne dha. Jireenya abbootii keessan irraa isinitti darbe jireenya akkamii jireenya waa'ee baafne jireenya gatii hin qabu. Isa jalaa maal taatan jiru? Wanta badu waan akka meetii yookiin warqeetiin akka hin furamin isiniyyuu hin beektuu jedhe. Jireenya keessan abbootii keessan irraa kan isinitti darbe san irraa kan bitamtanii warqee fi meetiidhaanii miti. Bitamtanii jirtu, furamtanii jirtu. Garuu immoo meetii warqee ni miti. Waan itti bitamne itti haasee dubbata. Dhiiga Kiristoosii bitamtanii. Agartanii? Jireenyichi garuu jireenya akkamiiti? Kan abbootii keessan irraa isinitti darbe sun jireenya akkamiiti? Jireenya gatii qabdu. Itti dhamaatanii booda kan itti saalfatan. Kan nama saalfatu jecha. Jireenya kan mataa gadi nama qabsiisu. Jireenya akkasiiti. Kan durii sun amma isarraa maal taatanii bitamtanii jirtu. Amma erga bitamanii booda gara jireenya sanitti deebi'uun hin ta'u qaba. Hin ta'u. Bitamtanii jirtu. Jireenyi durii suni jireenya fedhii namaa itti raawwatu. Fedhii waa yoo ta'e kan nama. Jibaqaa. Jireenya fedhii eenyutu itti raawwata? Fedhii namaa kan foon keenya jechaadha. Asirratti Efesoon boqonnaa 4 yoo ilaaltan. Efesoon hundi ta'e asumaan Petrus makan irratti boqonnaa 4 yoo ilaaltan boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yoo ilaaltan. Wanta warri sama Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Kan durii isaan kaasaa jira waan hin ga'a. Wanta warri sama Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadi dhiisitti hawwa keessan raawwachuutti machitti garmalee nyaachuutti garmalee dhuguutti waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera waaqayyoorra daddarbuutti jiraachaa turtanidha. Fedhii keessan raawwachaa turtanidha. Fedhii waaqayyoo hin ta'in. Yoo dur kan durii suni fedhii namaatti raawwachaa ture amma waamamnee jira achi keessa hin jiru amma hin jiru bakka durii hin jiru jechaadha. Kalatti gooftaa raawwata harka keessanii sirii galaa jiraami bakka nama jirru bakka durii sanii miti bakka duraan dhaabbanne sanii miti amma kan jirru dur immoo fedhii namaatti raawwachaa ture fedhii keenya itti raawwachaa ture amma bakka fedhii keenya itti raawwannu irra jirru waamamnee jira achi keessa. Kana malees kan bara durii sun jechaadha. Kan bara durii sun fedhii seexanaa kan itti raawwatamu. Fedhii eenyuun jedhee? Fedhii seexanaa. Fedhii namaaf wal ta'e fedhii seexanaa kan itti raawwatamu. Asirratti Efesoon boqonnaa 2 irratti yoo ilaaltani boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ
በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። ረዘርባ ከሰይፊ ጩቡ ከሰደራ ካንከ ወረዷን ቱርተኒ አካ ወራ ጆሌ ዋቀዮ ፊን አቦ መምኔቲ አሁን ማጀራ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ ተመላለሳችሁባቸው። ጀና አካ ያለ ሰይጣናት ጅራቻ አማ አንጎ ቀባ ወራና ጀምለ ወራ ዋቀዮ ዱቢታ ነረስ አካ አማ ሁምና ወጀቻ ጅሩ ሰነቲ አካ ቃማ ለሰረት አቦ ቀቡ ሰነቲ አካ ፈዲሳት ጅራቻ ቱተሪ ዮ ዱር Kadang-kadang jirenya durang keessa jiraachaa turre suni jireenya fedhii seexanaa itti raawwachaa turedha. Kana malees jireenyichi immoo jireenyicha firdii namatti fidudha. Waaqayyoon ni faran. Kana miti akka fedhii isaaniitti warri jiraatan akka fedhii seexanaatti warri jiraatan firdiitu isaan eeggata. Lakkoofsa 17 irratti yoo ilaaltan boqonnaa 1 hojii ergamootaa kana eenyu hojii ergaa Phexros kana irratti yoo ilaaltan firdiin akka jiru hin agarsiisa. Bisa nama otoo waliin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii dhuwaammattu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadhaa. Amma namoota waliin caalchisin akkaataa hojii isaatti namoota hunda irratti kan faradu sana abbaa keessan godhatanii yoo jiraatan akka abbaa keessanitti kan lakkaawwatan yoo ta'e jireenya firdii namatti fiduu isaanii isa san safeeffadhaati jiraadha. Isarraa fagaadhaati jiraadha jedha. Amma nuti warra Waaqayyoo waame samiidhaa waamichi warra nu gahedha. Awwaanee jiru. Erga awwaanee akka fedha keenyaatti jiraachuu dandeenyu akka fedha seexanaatti illee jiraachuu dandeenyu. Akka jireenya abbootii keenya irraa dhaalle sanaatti jiraachuu hin dandeenyu. Maaliif? Jireenyi sun jireenya gowwummaa, jireenya wallaalummaa waan ta'eef, jireenya gatii hin qabne waan ta'eef, jireenya fedhi seexanaa fedhi foonii itti raawwatu waan ta'eef, jireenya firdii namatti fidu waan ta'eef, jireenya isin jiraachuu hin dandeenyu dha. Amma adda. Warri kun jiraachuu danda'a. Warri kun jiraachuu danda'a. Jireenya durii sanirraa adda ba'uu danda'a. Akka durii jiraachuu danda'u jechuudha. Akka duriitti jiraanne taanaan rakkoo wayiitti jira. Yoo nan chigira zaman. Kan duraa hattuu ta'e ammallee hattuu taanaan bakka wayiitti rakkoo jira bakka. Chigira zaman. Duraan nama arrabsuudhaan kan beekamu taatee ergaa dhufte illee booda arrabni hagas dheerata taanaan amma rakkoo jira. Jireenya hin taane keessa dur jiraachuu dandeenya. Dur. Ati hattuudha warri yoo dur kaa jechuun murreedha. Yoo dur kaa. Amma rafee jira. Adda. Galanni gooftaa raawwata. Waaqayyoon dukkana keessaa harkisee nu baatee jira. Erga dukkana keessaa baane booda akka ijoollee dukkanaatti jiraachuun hin ta'u. Waamicha keenyaa wajjin waliin gitu hin ta'u waamicha. Maaliif inni nu waame qulqulluu waan ta'e? Adda inni nu waame. Akka ormaa ta'uu hin dandeenyu. Ormaa wajjin ollaa taanee jiraachuu dandeenyu. Mana tokko keessa illee jiraachuu dandeenyu. Wajjin daldaluu dandeenyu. Akka ormaa garuu ta'uu hin dandeenyu. Isaan yoo hattuu ta'anii fedha garaa isaanii fedha abbaa isaanii raawwachaa jiran. Abbaan keenya Kiristoos taanaan nu akka isaanii jiraachuu hin dandeenyu. Adda keenya.
Kanaaf waan irraa fagaachuun nurra jiraatu irraa fagaachuun nurra jiraata jecha qulqullummaa jechuun adda bahucha. Amma waa'ee qulqullummaa yeroo haasofnu gaaf tokko qulqulloomnee kan raawwatu odoo hin ta'in jireenya keenya guutuu qulqullaa'aa adeemu. Jireenya keenya guutuu waan irraa adda baanu jireenya. Haguma gara Waaqayyoo kala'aa deemu. Haguma Waaqayyoo beekaa deemu. Waan irraa adda baanu jireenya. Waan irraa adda baanu. Haguma Waaqayyootti kala'uun xurii irraa qulqullaa'aa deemu. Qulqullaa'aa deemu. Haguma ifni Waaqayyoo jireenya keenya irratti ifu Waaqayyoo immoo adda bahaa deemu. Daakana kurillee jira jennee kan irraa adda baanu yeroo yerootti nu hima jechuudha. Haga gara isaa deemu. Kajeellaa fedhii foonii irraa fagaachuun jireenya daangaa hin qabne jechuudha. Kitaaba irratti yoo dubbista fakkeenyaaf boqonnaa afur lakkoofsa dirree yoo dubbista waan irraa fagaachuu qabu. Afur sadii wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuuf jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadi dhiisin hawwa keessa raawwachuutti machitti gara malee nyaachuutti gara malee dhuguutti Waaqayyoon tolfamanii sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuun jiraachaa turtanii amma irraa adda ba'a. Adda ba'a. Machiirra, sirbarra, Waaqayyoo tolfama waaqeffachuurra, jibbarra adda ba'a. Lakkoofsa 15 irra jiru. Lakkoofsa 15 maal jedha? Afurma. Garuu isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa yookiis hattuu nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin. Isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa jechuun nama ajjeesu jechuudha. Nama jibbuu jechuudha. Hattuu ini amaloonni kunniin amaloota biyya lafaati. Nama Waaqayyoon samiidhaan waame hin gitan, hin taane. Eessatti illee jechaadha. Nama kiristaanummaan keenya gaafa waldaa kan qofa hin ta'in eessatti illee jechaadha. Daldalaa taanaan bakka daldaallutti nu ijoollee Waaqayyooti. Qotee bulaallee yoo ta'an addan ijoollee Waaqayyooti. Hojjetaa mootummaallee yoo ta'an nu ijoollee Waaqayyooti. Achi waajjira keenyas kan itti illee jechaadha. Nama Waaqaati jechaadha. Kanaan beekamuun nurra jiraata jechaadha. Bifni keenya adda jechaadha. Ijoollee Waaqayyoo fi ijoollee Daabiloos addaan baasanii beekuun nama miti. Kitaabni akkas hin jedhamu. Ijoollee Waaqayyoo fi ijoollee Daabiloos addaan beekanii beekuun nama dhibu. Bifumaan beekan jechaadha. Bifumaan beekan jechaadha. Amma namni isin beeku bifa keessa namni beeku ijoollee keessa yoo beeku iyyuu baate bareetti argee raawwate bifa keessa mucicha keessatti argee gurbaatti kan beluuti jedhaan jechaadha. Yoo mucaalee kubaatee jechaadha laalee jechaadha. Akkamitti beekee bifni keessan eessatti mul'ata? Mucaa keessatti mul'ata jechaadha yookiin intala keessatti mul'ata jechaadha. Hin mul'atu. Mucaan kuusee lamaa yoo fakkaataa jechuudha. Akkanuma ijoollee Waaqayyoo bifni Waaqayyoo isaan keessatti mul'ata. Ijoolleen Daabiloos illee bifuma Daabiloos keessatti mul'ata.
Al tokkotti ijoollee daabilooti fi ijoollee waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Hin danda'amaa? Hin danda'u. Adda. Jarri maa akkas ta'a? Isaan immoo akka abbaan isaanii akkasuma ta'eef qaba. Akka isaanii ta'uu hin dandeenyu. Isaanii wal mormuu hin dandeenyu. Amma kana jechuun biyya lafaa keessatti jiraachuun salphaa miti. Ulfaataadha. Waajjira tokko tokko keessa jiraachuun hin ulfaata. Hatan malee jiraachuun hin danda'u. Soo malee jiraachuun hin danda'u. Bira darbuun hin danda'u jechaadha bakka. Wal morkii keessatti, wal dorgommii keessatti yoo akka isaanii san goote malee jiraachuu hin dandeessu siin jedha seetan illee. Ati illee kan goofin jedhe. Isaan hattuu yoo ta'an isaa wajjin wajjin kunuun jennee hattuu ta'uu mana. Ta'uu mana. Annee duroo qoran akka isaanii san. Intaa. Waamichaa wajjin waliin bitu. Gatii fedhellee yoo nama kabachiise waaqayyo fakkaatee jiraachuu danda'a. Haleluuyaa. Wanni nuti hafu jiraachuutu mala hafu malee galanni gooftaa dhaabata. Hafu malee waaqayyo nu eebbisuu barbaadan nu eebbisuu hin danda'a. Qulqullina dandeemati. Danda'u? Bakka hin danda'a. Rakkoon biyya lafaa keessatti qunnamuu hin danda'a. Qunnamuu hin danda'a. Carraan tokko tokko nu jala darbuu hin danda'a. Darbuu hin danda'a. Sababa maqaa waaqayyooti jennee jira. Naman nasuwaman jireenya akkanaati akkana argachuu namanna natti haafu jechuu hin dandeenyu. Nutti hafuu danda'a. Maqaa waaqayyooti jennee gatiin kafalu yoo jiraate waaqayyoon akka hin deebisa. Inni amanamaa. Haleluuyaa. Isa fakkaachuun nu jiraate. Nuyi ijoollee isaa ijoollee waaqayyoo waamamnee karaa jechuudha. Maal jira? Abdiin kee abdiin nuuf kennan abdii jiraata. Abdii mudaa hin qabu, abdii guutuu, abdii hanqina hin qabu, abdii xurii hin qabu, abdii gaddeebi'aan deema. Abdii qulqullaa, abdii jiraata, abdii nama hin gaabbisiisa. Waaqayyoon nu kennee jira. Ija keenya isa kaawwachuu nu jira. Nama biraatti inni waan qulqulluu akka ta'e nutis jireenya keenya hundaan qulqulloota ta'e. Saba jiraannu keessatti ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya jireenya keenyaan akka biyya lafaa taanee jiraachuu hin dandeenye. Sararraa gatii guddaadhaan maal taanee jirra? Bitamnee jirra. Dhiiga Kiristoos bitamnee jirra. Waaqayyoon nu gargaara. Ameen. Meen kadhannaa. Akka keen jiru abbaan nama gorsu uffadhu waan nu barsiiste Yesus.